Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan hunduma keessaniif bakkaaf lafa jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti gaaffiiwwan dhimma taabotaatiin wal qabatanii kaaniif deebilaan. Chaayinaalii kana sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan namoota hunduma biraa akka qaqqabu taasisaa. Kallattiimaan gara gaaffiitti darba. Tole, gaaffii keenya jalqabaa kan taasisnu taabota jechuun maal jechuudha? Taabota jechuun bultoo Waaqayyo jechuudha. Taabota jechuun buufata Waaqayyo jechuudha. Bakka Waaqayyoon buufatu, bakka Waaqayyoon irra bulu, bakka Waaqayyoon irra bulee saba isaa eebbisu jechuudha. Taabota jechuun iddoo boqonnaa Waaqayyo jechuudha. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa 1 irratti samiin teessoo kooti, lafti ijjata miila kooti. Eessatti mana naaf ijaartu? Iddoon boqonnaa koo eessa jedha. Silaa samiin teessoo kooti jedha. Akkamitti taabonni teessoo Waaqayyo, bultoo Waaqayyo, boqonnaa Waaqayyo ta'uu danda'a? Dhugaadha. Samiin teessoo kooti, lafti ijjata miila kooti. Eessatti mana naaf ijaartu? Iddoon boqonnaan koo eessa jedheera. Iddoon boqonnaa Waaqayyo taabotadha siin jechaan jira. Taabonni lafa qofarra osoo hin taane samiirras ni jira. Taabonni bultoo Waaqayyoo, iddoo boqonnaa Waaqayyoo waan ta'eef samiirras ni jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti manni qulqullummaa Waaqayyoo inni samii keessaa ni baname jedha. Achi keessattis taabonni Waaqayyoo ni argame jedha. Manni qulqullummaa isaa inni samii keessaan baname, achi keessattis taabonni isaa, boqonnaan isaa, iddoon bultoo isaa, iddoon buufata isaa maal ta'e ni argame jechuudha. Kanaafuu egaa taabonni bultoo isaa fi iddoo boqonnaa isaa waan ta'eef achi keessatti argame jechuudha mana qulqullummaa keessatti. Manni qulqullummaa Waaqayyo samii keessa erga jiraate, taabonnis mana qulqullummaa isaa keessa erga jiraate, kan lafarraa maaliif barbaachise? Tole, gaaffii gaariidha. Kan lafarraa immoo kan inni barbaachiseef uummata lafarra jiran, saba isaa, uumamoota harka isaa irra bulee, irra buufatee, irra boqotee isaan boqochiisuuf yookiin immoo isaan eebbisuudhaaf. Kana immoo Waaqayyoon fedhii fi jaalala isaatiin ofumaa isaatii Museedhaan akka inni tolchuu fi akka irra boqochuu danda'us iddoo boqonnaa isaas akka ta'e, iddoo buufata isaas akka ta'e Waaqayyoon ofumaa isaatii dubbateera. Ajajeeras. Mee ajajaa fi akkaataa Museen itti ajaja Waaqayyoo kana fudhate dubbisuu keenya dursa macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa kaanee dubbisu. Waaqayyoon teessoo isaa irra taa'ee Suraafelii fi Kiruubeel warreen teessoo isaa baatanis koochoo 6 qabu. Koochoo isaanii lamaan balali'anii, lamaan immoo walitti rukutanii, lamaan immoo fuula isaanii golgatanii Waaqayyo gooftaan qulqulluudha, qulqulluudha jedhanii Waaqayyoonis galateeffatanii jedha. Waaqayyoon dugda Kiruubeelirra akka inni taa'u macaafni qulqulluun nutti hima. Kanaaf Waaqayyoon samii keessatti teessoo Waaqayyoo kan baatan Kiruubeelidha. Kiruubeelidha fi Suraafelidha jechuudha. Waaqayyoon Museedhaan gaafa tolchu jedhus taabota qofa osoo hin ta'in bultoo isaa kan ta'an, bakka irra taa'u, teessoo isaa kan ta'an Suraafelii fi Kiruubeelis akka tolchan itti hima. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 17 irraa kaanee gaafa dubbif akkana jedha. Teessoo araaraa. Teessoo araaraa jechuun araarri kan ittiin argamu Waaqayyo irra taa'ee araara kan buusu. Dhiifama saba isaadhaaf kan laatu taabota jechuudha. Dheerinni isaa 2.5 bal'inni isaa 1.1 warqee qulqulluu irraa tolchi jedheen Museedhaan. Kun taabota. Taabota jechuun bultoo tsillaatiiti. Tsillaatii jechuun immoo abboommiiwwan kurnan kan irratti barreeffamanidha. Tolchi kan jechaanii jiru taabota. Taabota bultoo isaa iddoo boqonnaa isaa sana tolchi jechaanii jira. Eenyudhaan? Museedhaan. Kiruubeel
lama warqee tumamaa irraa tolchiitii karaa bitaa fi mirgaan fiixee teessoo araaraa sana irra kaa'ee jedhe. Bitaaf mirga isaatiin immoo kiruubeel isaamma Isaayyaas 6 keessatti dubbifne sana warra teessoo isaa fuuldura dhaabbatanii sodaa fi wallannaadhaan isa galateeffatan ija isaanii golgatanii Waaqayyoon galateeffatan fakkii yookiin suuraa isaanii sana tolchiitii karaa bitaa fi mirgaa teessoo araaraa yookiin taabota sanarra immoo kaa'ee jedheen. Ergasiin booddee kiruubeel isa tokko immoo fiixee araaraa tokko irratti kiruubeel isa kan biraa immoo fiixee araaraa kan biraa irratti tolchee jedheen. Ergasii kiruubeel koochoo isaanii teessoo araaraa gubbaatti bal'isanii haa golboobanii jedheen. Kiruubeel jechuun ergamoota Waaqayyooti. Kiruubeel suuraan isaanii kun taabota kanarratti koochoo isaanii haa diriirfatanii jedheen. Haa diriirsanii jedheen. Ergasiin booda akkuma egaa koochoo isaanii diriirsanii koochoo isaanii lamaan fuula isaanii shaffanatanii lamaan diriirsanii balali'anii lamaan immoo ashabshabaa Waaqayyoon galateeffatan jedhee Isaayyaas boqonnaa 6 irratti akka dubbate sana teessoo araaraa sanarratti koochoo isaanii maal haa godhan? Haa diriirsan. Erga jedheenii booda fuulli isaanii immoo walitti garagalee gara teessoo araaraa yookiin gara taabotaa sana haa ilaalu jedheen. Ajaa'iba guddaa. Gara teessoo araaraa yookiin gara taabotaa sana maal godhu? Haa ilaalu fuulli isaanii walitti garagalee. Erga jedheeni teessoo araaraa sana saanduqicha kakuu irra kaa'ee. Saanduqicha kakuu immoo dhugaa baatuu sana ani siif kenne keessa kaa'ee jedheen. Saanduqa kakuu jechuun isa Waaqayyo Museedhaaf kenne sana jechuudha. Teessoo araaraa sana saanduqicha kakuu irra kaa'ee. Saanduqicha keessa immoo dhugaa baatuu yookiin abboommii kiyya kaa'ee. Saanduqa kakuu inni jedhame kun taabota isa jedhame jechuudha. Gara afaan Oromootti gaafa hiikamu saanduqa kakuu jedhamee hiikameera. Kakuu saba Israa'eliif gale Waaqayyoon kan barreessee keessa kaa'ee waan ta'eef. Dhugaa baatuu jechuun immoo abboommiin isaa kurnan kan irratti barreeffame tsillaatii isa jennu jechuudha Amaariffaan. Tsillaatii isa jennu Oromoodhaan immoo dhugaa baatuu isa jedhamu sana taaboticha yookiin saanduqa kakuu keessa kaa'ee. Erga jedheen ani achitti sin argaa. Teessoo araaraa irraan. Teessoo araaraa jechuun maal jechuudha? Taaboticharra. Dugda kiruubeel irraan. Kiruubeel lamaan saanduqa dhugaa baatuu irra jiran gidduudhaan ani sin argaa sis nan eebbisa. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 17 hanga 22. Kanaafidha lafarratti taabonni kan barbaachiseef. Waaqayyoon taabota qofa osoo hin taane taabota irratti kiruubeelii fi suraafeel teessoo isaa kan baatan iddoo boqonnaa isaatii kan ta'an erga kaa'ee booddee achirraatiin sis saba kees nan arga nan ilaala jedhee Waaqayyo Musee fi saba Israa'eliin arguudhaaf bakka beellametti qabatedha jechuudha taabonni Waaqayyo. Kanaafidha taabonni Waaqayyo bultoo Waaqayyooti. Iddoo boqonnaa Waaqayyooti. Iddoo buufata Waaqayyooti kan jennuuf kanaafidha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti taabonni bultoo Waaqayyoo ta'uu, taabonni buufata Waaqayyoo ta'uu, iddoo boqonnaa Waaqayyoo ta'uusaa kanan argina. Garaagarummaan taabota Waaqayyoo kan lafarra jiruu fi kan samiirra jiru maali? Garaagarummaa tokkoyyuu hin qabu. Taabota jechuun mul'istuu Waaqayyooti. Bultoo Waaqayyooti. Iddoo boqonnaa Waaqayyooti. Kan lafarra jiru warri lafarra jiraatan amma lafa kanarraa gara iddoo boqonnaatti darbanitti bakka itti Waaqayyoon gidduu isaanitti argamee jaalala isaa saba isaadhaaf itti ibsudha. Kan samiirraa immoo Waaqayyoon biyya lafaarratti galateeffachaa abboommii isaa eegaa warri jiraatan addunyaa dukkanaa fi cubbuu kanarraati gara boqonnaa isan darbine bara biraatti gaafa darban bakka itti Waaqayyoon argamu iddoo buufata isaatti dhaqanii samii irratti qulqulloota isaa waliin walitti qabamanii bakka itti bara baraaf itti galateeffatanidha. Kan lafarraa garuu yeroodhaaf yommuu biyya lafarra jirru Waaqayyoon karaa ittiin gidduu keenyatti argamee jaalala isaa nuuf ibsuuf haala kan mijeessee fi abboommii fi seera isaa eegnee akka nuti jiraannuuf abboommii isaa kurnan irratti barreessee kakuu fi waadaa
waaqayyoon nuuf kennedha jechuudha. Samii fi lafti ni darba. Jechi koo garuu hin darbu. Akkuma jedhe lafti kun samiin kun yeroo darban bakka hin darbine iddoo jireenya bara baraa fi qulqulloonni itti jiranitti booddee dhaqnee akka nuti galateeffannu waaqayyoon dursee ijoollee isaadhaaf bakka itti alamjeessedha jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo. Qophiin kun yoo isinitti tole namoota hunduma biraa akka ga'uuf sheera taasisaa. Gaaffiiwwan dhimma taabotaatiin wal qabatan ka'an immoo yeroo itti aanu keessatti qabadheen kutaa lammaffaadhaan isiniif dhiyaadha. Dhimma taabotaatiin wal qabatee gaaffii kan isinitti ta'u immoo yoo jiraate koomentii jalatti barreessaa. Waan irraa barattanii fi hubattanis koomentii jalatti barreessaa. Waan jaallattanii fi filattanii na hordoftaniif guddaan isin galateeffadha. Isinin jaalladha. Galatooma. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.